Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftoonni chaanaalii Abbaa Muslim. Har'a barnoota haalaan barbaachisaa ta'ee fi barnoota ajaa'ibaa tokkoon isiniif qabadee dhufee barnoonni keenya kan har'aa namni teelegiraama qabdan hundi keessanuu har'a booda teelegiraama kiyyaan na duraa hatamee teelegiraama kiyyaan iimeela irratti akkamittiin irra guuttadhaa waan jedhamu hin jiru jechuudha. Teelegiraamni ifiif akka qollofachuu dandeessu nuuf fidee jira jechuudha. Ifiif qulfii nuuf fidee jira. Teelegiraama keessan isin hundi keessanuu namni teelegiraama qabdan seentanii teelegiraama keessan qulfii itti godhachuu qabdanii jechuudha. Barnoota kana namni teelegiraama qabu hundi keessanuu fayyadamuu qabdanii isin hinjaa karaa gabaabaadhaan iimeelii keessanii fi paaswordii fi hunda itti galfattanii akka amma booda namni tokkolleen isin malee nambarri kun yoo kan keessa duraa badu taatellee nambarri teelegiraama itti banatte kun abbaan fadheewu teelegiraama deebi'ee ittiin banachuu hin danda'u jechuudha. Nambarri kun yoo si duraa badeewu abbaan fadheewu teelegiraama kana deebi'ee ittiin banachuu hin danda'u jechuudha. Akkamitti teelegiraama qollofannaa waan jedhamu kanarraa inni isin garsiisuu dhufee iimeelillee akkasumatti irra galchinee waliin ilaallaa jechuudha. Obboleeyyan chaanaala keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayiviin tun gurraachomtee jirti taanaan sabiskiraayivii tana tuqaan isin hin jaa. Barnoonni keenya akka nama hunda dura isin dhaqqabuuf mallattoo oolii tanarra naaf kaa'adhaa. Laayikiin sakandii xiqqoo takka isiniif fudhatti laayikii tanallee naaf tuqaa. Kallattumaan karaa barnootaa. Teelegiraama keessan keessa ni galtanii jechuudha. Isii akkanatti teelegiraama keessan keessa galtan booda bakka sararri sadii deela galee ciisu kanarratti ni tuqattanii jechuudha. Gad dhuftaniiti akkaawuntii lama sadii yoo qabaattan akkaawuntii sirreeffachuu barbaaddan san irratti ni geeffattanii jechuudha. Seetingis bakkeetu tana ni filattan. Ammallee deebitaniiti piraayivesii enda sikuuritii kajoo kanarratti ni tuqattanii jechuudha yeroo takkaaf. Bakki guddoon amma asii jechuudha. 2 step verification jechuudha. Waa xiqqayyoo irraa inni isiniif ibsuudhaaf yaala. 2 step verification jechuun amma booda itti guutannaan namni tokkolleenu siimii keessan kana yoo isin dura abadallee abbaan fadheewu itti banachuu hin danda'u jechuudha obboleeyyan kiyya. Wanti kun waan jabaadhaa sirreeffadhaan isin hin jaa. Kunootii jala kanarratti bal'inaan dubbiftanii adda baafachuu hin dandeessanii jechuudha. Ani amma akkuma itti sirreeffattan isin agarsiisu. Amma set password bakkeetu tanarratti ni tuqattanii jechuudha yeroo takkaaf. Asirra ni tuqattanii jechuudha. Passwordii keessan kan 8 ol ta'e itti ni guuttattan. Yoo passwordii kana hin yaadadhu jettee kan yaaddu taate kunootii bakki tun ni jirti jechuudha. Ibsuu dandeessan akka yaadattaniif feetan screenshot irraa godhachuu dandeessanii jechuudha. Akkanatti passwordii jabaa ta'e takka itti galfattan. Passwordii jabaa ta'e takka itti galfattanii jechuudha. Passwordii jabaa ta'e takka eega itti galfattan booda kunootii jala kanarra jirti jechuudha. Xiyyaan jala kanarra ni jira. Xiyyaa kana naaf tuqattanii jechuudha. Ammallee itti irra deebiitii paasworduma amma galfatte san galfadhuu nuun jaa jechuudha. Paasworduma amma galfattan san galfattanii jechuudha. Akka yaadattaniif isin hin jaa ammallee xiyyaa irratti ni tuqattanii jechuudha. Amma kan nuuf hafu bakka tanarratti wanti inni isin hin jiru paasworduma amma tar lamarra deebitee guutte tanaa'u yoo kan irraanfattu taate waan takka tan yaadattuun itti guuttadhu isin jaan. Amma fakkeenyaaf maqaa kiyyaa godhu kunooti yoon paaswordiin amma itti guute tana kan inni irraanfadhu taate Abbaa Muslim tan jettu tanaan yaadadha jechuudha. Kun ammoo dirqama miti. Kunooti skip inni jirti jechuudha. Sanni yaadadha jettee famanta taanaan skip gootee gubbaa dabaruu dandeessa. Xiyyaan jalarra ni jira. Waan itti yaadattaniin gizee guuttattan booda xiyyaarra ni tuqattan. Amma recovery email nuun jaa jechuudha. Recovery email bakki guddoon asii jechuudha. Recovery email jechuun
yoo akka tasaa ta'e teelegiraama kee kana kan si dura hatamullee taate namni biraa yoo irra seenuudhaaf kan yaalu taate iimeelii itti guuti jaanii paaswordii iimeelii irratti siif ergame san deemii fidi jaan. Iimeeliin kun waan harka kee keessa jiruuf namtichi gonkumaa teelegiraamii keessa dura hatuus hin danda'uusi waa takkallee yaaluus hin danda'u jechuudha. Amma asirratti ni guuttattan iimeelii keessan kan likkii kan beeytan kan yaadattan ni guuttattanii jechuudha. Akkanatti iimeelii keessan eegatti guuttattanii booda xiyyaan jalarra ni jira. Ammaas xiyyuma kanarratti naaf tuqattanii jechuudha. Xiyyuma kanarratti naaf tuqattan amma maal nuun jaa paaswordii iimeelii irratti isiniif erginee jirra deemaatii paaswordii san fidaa beerifaay godhaayii nuun jaa jechuudha. Jiimeelii keessan keessa ni galtanii jechuudha. Kunooti paaswordii nuuf ergee jira. Paaswordii nuuf ergee jira jechuudha. Paaswordii nuuf ergee paaswordii firii jaa nuuf ergee jechuudha. Isii akkanatti iimeelii keessan irratti paaswordii isiniif ergee booda paaswordii tana kooppii godhattanii jechuudha. Kooppii godhattan. Paaswordii tana kooppii godhattanii isa keessa naaf deebitan teelegiraama keessa naaf deebitanii jechuudha. Teelegiraama keessatti naaf deebitan. Teelegiraama keessatti deebitanii feetanii akkanattis laallachuu numa dandeessanii jechuudha. Paaswordii san akka yaadattanii jecha akkanattis laaltanii itti guuttachuu dandeessanii jechuudha. Ani amma itti guutee gizee paaswordii teessan itti guuttanii booda akkanatti isin dabarsaa jechuudha. Dhuftanii kunuutii bakka tanarratti ni tuqattanii jechuudha ammaas. Akkana jechuudha. Gizee irratti tuqattan booda akkanatti isin deebisa. Yoo feetee kunuutii cheengi rikoovarii iimeel sinjaa yoo feete irraa qayyaratta jechuudha. Yoo feete tan itti yaadattu sanis irraa qayyaratta. Yoo feete paaswordiis yoo sitti hin tolle deebitee ammumallee qayyarachuu dandeessaa jechuudha. Qayyarachuu hin barbaaddu taanaan xiyyaadhaan ifooda irraa deebita. Amma bakki duraan oofii ture jechuudha. Bakki tun duraan oofiidha ture jechuudha. Amma iimeelii keenya akka ajaa'ibaatti teelegiraamii keenya jabeeffannee jirra. Hin finne ammallee garuu hin finne. Ammallee kan qulfii mallattoo qulfiitiin jiru kana paaskoodii look kajoo kanarratti ni tuqattan. Ammallee kanarratti ni tuqattanii jechuudha. Amma kunis maal nuun jaa lakkoomsa habbaa 4 gizee teelegiraama kee keessa seentu kan itti galfattee seentu yeroo akka tasaatti takka bilbila kee namni sirraa fuudhee takka saayiba kee haa ta'u takka namumaa osoo itti kannuun fadhiinfaatti kan itaa namni kun teelegiraama kee keessa akka seenee waan ati hin barbaannes duraa hin laayneef si fayyadde jechuudha. Paaswordii tana itti haa guutu namma. Paaswordii tana itti haa guutu. Kunooti akkana nuun jaa jechuudha. Paaswordii habbaa 4 tanii yaadadhu itti guuteetti hin jire jechuudha amman. Paaswordii tana eegatti guuttattanii booda maaltu isinii dhufa kunooti yoo isiniif hin ta'in paaswordiin tun kunooti cheengi godhuu dandeessanii jechuudha. Kunooti cheengi irraa godhuu dandeessanii jechuudha. Irraa jijjiirrachuu ni dandeessanii jechuudha. Ammaas za'aa akkamitti hangam takka takkatti gizee teelegiraamii keessaa baate teelegiraamni kee haa cufamuu barbaaddaas kunooti asirra sii fidaa jechuudha. Daqiiqaa 5 daqiiqaa takka za'aa 5 akkas zee sii fida. Ani amma fakkeenyaaf daqiiqaa takka godhu keessaa bee teelegiraamni kiyya daqiiqaa takka ani teenyaan ni cufamaa jechuudha. Koodii yoo beeke malee namtichi seenuu hin danda'u. Koodii yoo beeke malee seenuu hin danda'uun isin hin jaa. Akkanatti isteeppii salphaa ta'e kanaan teelegiraama keessan waa hundaa itti guuttattanii akkanatti 2 step verificationii fi biiskoodiin tunis akkanatti on isiniif ta'uu qabdi jechuudha. Amma booda waa takka firraan eeddanii jechuudha gama teelegiraamaatiin. Teelegiraamni kee gonkumaa'u si harkaa ba'uu hin danda'u. Siimii ati itti banatte kanatti illee gonkumaa'u nam tokkolleen itti banachuu hin danda'u jechuudha. Akkanatti isteeppii salphaa ta'e kanaan teelegiraama keessan sirreeffachuu dandeessaniin isin hin jaa. Warri hanga ammaa maatii chaanala keenyaan ta'in seenaatii maatii chaanala abbaa muslimtaan isin hin jaa. Waan isin dhibee koomantii irratti nuuf barreessaa. Barnoota kanaa akka namee hedduu bira ga'uuf sheerii fi laayikii godhuu hin dagatinaan isin hin jaa. Hanga barnoota biraatii walitti deebirutti nagaan naaf tura.